kizaro hara Gayara tara repi lage nidita gara Gamachu gudoni yada dauku jiru tomara Sula banda kizaro hara Gayara tara repi lage nidita gara Gamachu gudoni yada dauku jiru tomara Sula banda kizaro hara Gayara tara repi lage nidita gara Gamachu gudoni yada dauku jiru tomara Sula banda kizaro hara Gayara tara repi lage nidita gara Gamachu gudoni yada dauku jiru tomara Sula banda kizaro hara Gayara tara repi lage nidita gara Gamachu gudoni yada dauku jiru tomara Sula banda kizaro hara Gayara tara repi lage nidita gara Gamachu gudoni yada dauku jiru tomara Sula banda kizaro hara Gayara tara repi lage nidita gara Gamachu gudoni yada dauku jiru banda kizaro hara Gayara tara repi lage nidita gara Gamachu gudoni yada dauku jiru tomara Ashama akkam jirtan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kun torbaanitti guyyaa tokko kan isiniif dhihaatu qophii kee Oromiyaati. Qopheessan sagantaa kanaan Badrii Yuusufii ogeessi kaameeraa fi teknika keenya Abdii Jamaal ammoo qophii kana production bareedan isin biraan gaha hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana turaan afeerraa teenya yeroo maraati. Sula banda kizaro hara Gayara tara repi lage nidita gara Gamachu gudoni yada dauku jiru tomara Tole gaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii qophiin kee Oromiyaa irraa yaadan gara godina Baalee isin geessa. Maqaan Baalee yeroo kaafamu gootota ilmaan Oromoo kanneen akka Jeneraal Waaqoo Guutuu, Koloneel Aliyyii Cirrii fi Haajii Adam Saaddoo akkasuma kanneen biroo hedduu sammuun nama yaadatti. Gootonni Oromoo kaleessaa haala akkaan ulfaataa fi dukkanaa keessatti hacuuccaa alagaa jalaa saba isaanii baasuuf jecha baddaaf gammoojjii magaalaaf baadiyyaa keessa naanna'uun diina muddaa turan seenan bara baraan isaan yaadata. Uummanni Oromoo wayyabni gad qabaa alagaa jalaa bahuun biyya isaa Oromiyaa irratti abbaa biyyaa fi mirgaa tahee akka jiraatuuf qabsoo isaa sadarkaa eenyulleen gufachiisus ta'ee if duuba deebisuu hin dandeenyerraan geessisanii jiru. Bu'aa har'a argame kanaafis gootota kaleessa turiqicha guca bilisummaa isaan qabsiisantu qabsaa'ota kumaantamaa dhalchee dhaabbatummaan diinan akka falman taasise. Gootonni kaleessa galataa guddaa uummata Oromoo biraa qabu. Uummanni Oromootis gootota isaa kanneen bifa adda addaatiin yaadata. Hayyoonni Oromoo hedduunis waa'ee seenaa isaanii barreessanii dhaloonni har'aa fi boruu akka irraa baratan taasisanii jiru. Hedduun isaaniitis siidan yaadannoo dhaabbatee fi uummata isaanii biratti jaalalaaf kabaja bara baraan leellifamaa jiru. Fakkeenya dhaloota har'aa fi boruu ta'uunis qaanqeen bilisummaa golee Oromiyaa hunda akka walgeessu taasisan. Addatti gootichi Oromoo Haajii Adam Saaddoo seenaa adda tahe sochii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti galmeessanii dabran. Keessattuu bara mootichaa Abbaa Irree Haile Sillaasee sanitti qabsaa'ota muraasa turan keessa Haajii Adam Saaddoo nama akkaan sirna saniin sodaatamaa turan. Qabsaa'aa Oromoo Haajii Adam Saaddoo abbaa isaanii Saaddoo Sheekoo fi haadha isaanii Halaqee Haliimaa Waaqorraa bara 1877tti dhalatan. Seenaa Haajii Adam Saaddoo mee hanga tokko ni ilaalla.
baramati bakabwe roromida gabram sadilab umri male kambaheke general waka gutu gota oso saba falmatu kufe bilisuma Haji Adam Saddo wayta dur sochii keessa turan sanitti osoo ergaa qabsaa'otaa xalayaan barreeffamteen deemanii harka diinaa akka bu'antu dubbatama. Diinninis xalayaan isaan barreessanii deemaniin sun maal akka tahee fi eenyuun ammoo akka barreeffamte sakatta'an. Haji Adam Saddo garuu iccitiin ummata miliyoonotaa harka diinaa akka hin seenneef jecha xalayicha alanfatanii nyaatan. Erga xalayicha nyaatanis ammoo wanni garaa nu baate garaa keenya dachaate jechuun diinatti qoosanii jama. Kana qofa miti mudannoon Haji Adam Saddo sochii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qaban nama bara mootii Haayile Sillaasee saniif amanamaa tahee fi ajajaa kumaa tahe Alii Muusaa jedhamuu fi Haji Adam Saddo jidduttis mudannoo addaatu tahe. Namni Alii Muusaa jedhamu kan namoota mootummaa abbaa irree Haayile Sillaaseen morman hunda ajjeesuun beekamu tokkotu ture. Ergamtoonni sirnichaa odeeffannoo Adam Saddo ummata ijaaraa jiru gurraan gahan. Alii Muusaa akkuma odeeffannoo kana dhagahen gara Baalee imale. Bobbaan yookaan kaayyoon bobbaa isaaniitis goota Oromoo Haji Adam Saddo adamsu ture. Namoonni Haji Adam Saddo hin feene isaatu ummata kakaasa jedhanii sodaa uuman. Alii Muusaas akka Haji Adam Saddo barbaadanii fidan ajaja kennan. Haji Adamis akka barbaadamaa jiru dhagahan. Namoonni baay'een akka Haji Adam Saddo biyya gadhiisan gorsanillee deebiin isaanii garuu an nama biyyaaf ummata kiyyarraa baqatu miti jechuun didanii guyyaa sadii bulanii afreessotti uffata gaarii uffatanii ajajaa kumaa nama ajjeesuun beekamu Alii Muusaa biiroo isatti itti seenan. Gaaffin kunneenis gooticha Oromoo lafa seenaa Baaletti argaman Haji Adam Saddorraa dhihaate. Na barbaadda jedhan maaliif na barbaadde? Muusaa Aliitis ati eenyu jeen? Haji Adam Saddos deebisee ani Haji Adam Saddoti. Alii Muusaas maaliif hanga ammaa turte? Haji Adam Saddo ati nama ajjeesuun beekamta sibira dhufuun kiyya dura qophaa'an ture. Alii Muusatis maal qophaa'aa turte je'ee gaafate. Haji Adam Saddos akkana jeen wanni an qophaa'aa ture guyyaa dura yoon kan du'u tahe je'eetiin sadaqaa godhe. Guyyaa lammeessaa ilmaan kiyyaafan waan qabu addaan qoode. Guyyaa sadeessoo heexoo dhugeetiin if qulqulleesse. Guyyaa afreessoo kunoo sibiran dhufe waan nafeetan natti himaa je'een yaam. Alii Muusaas gootummaa isaa ajaa'ibsiifate. Eenyutu Aliin nama ajjeesa siin jee jedhaniin. Haji Adam Saddos hanga ammatti kan isinii walitti dhufe eenyutu lubbuun deebi'ee beeka? Alii Muusaa deebisee takka yaadee akkana jeen ture. Ani goota akka keetii argeen beeku nama dhugaa tahuu kee hubadhe. Nama akka keetii nin kabaja ittiin hin boona. Warra akkasiin je'eetu kijiba. Amma nagayaan gali yoo rakkoon jiraate na bira kottu. Biiroon koo yeroo marasiif banaadha jechuun kabajaan geggeessee jamam. Bosona kee insisaa dagalaa bineessufa na keessa galaa goota kanaatu du'ee jecha duuti waaqoo na nyaate garaa guyyaa qawween garaa tattisee gaaf na taraa yaasiin tarrisee aadaa lolaa mataa miti waaqoo dargii caccabseeti. Egaa goota kanaaf dhiheenya kana yaadannoon siidaa akka dhaabamuuf godina Baaletti sochiin tokko jalqabamuu isaatiif nutis qophii kana qindeessine. Uummanni Oromoo godina Baalee magaalaa Gobbaa dhiheenya kana battaluma walitti dhufuun sochii kana jalqabanitti rakkoon tokko dhalatuun mata duree oduu addunyaa tahee jira. Baalee haga boolee jechuun maaliif bafee? Biyyoo gariin osoo falmuu gariin maaliif rafee? Nura Baalee kun hundi hin jiru osoo nu wal taane garaada Baalee hin jiraannu baate kan nu dhaale. Biyyoo maaloo nu falmi gubaa maaloo nu baasi haloo. Nura Baalee kun hundi hin jiru osoo nu wal taane
garada baale hijiraannu kaatti kan nu dhaale abiyyoo maaloo nu falmi gumaa maaloo nu baasi halluu karaan fagaatee dhufuu galamii garana nyaate abiyyoo maaloo nu falmi gumaa maaloo nu baasi halluu. Rakkoo kanas warra jibbeensaa uummata Oromoorraa qabanii fi sirna dullacha taleessaa haaromsuuf dhama'antu uumee odeeffannoo ji'uutu faca'aa jira. Uummanni Oromoo naannichaa goota isaa Haajii Adam Saaddotiif siidaa dhaabuuf ammallee sochii bal'arraa jira. Uummanni Oromoo siidaa gootichaa Haajii Adam Saaddos ta'ee kanneen biroo biyya isaa Oromiyaa irratti dhaabuuf mirga guutuu qaba. Namoonni wayita siidaan kun dhaabamu hokkora dhalchan hedduun isaanii to'annoo jala oolfamanii jiru. Warri hafanis seeratti akka dhihaatan gaafatamaa jiru. Uummattoonni baroota dheeraaf ollummaa gaariin qe'ee uummata Oromoorra jiraataa turee fi jiru arras akkuma kaleessaa nagayaan akka jiraatuuf uummanni Oromoo gama isaatiin arrarree gara bal'aadha. Uummanni Oromoo qe'ee isaa Oromiyaa irratti siidaa gootota isaa dhaabuuf eenyullee hayyamsiisuu hin qabu. Siidaa gootota fedhee bakka fedhetti yeroo fedhetti ijaaruuf mirga uuman badhaase guutuu qaba. Sautorra dhaabbadhee badawaan ofii kana yoon finfinnee gadi ilaalu aadaan gamoo tarreesse godhoon qabuchi keessa dachii koo maalaan balleesse nattiimi yoo waa dhageesse. Dachii koo maalaan balleesse nattiimi yoo waa dhageesse. Dubbadhu yaada kiila baan durri koo irratti walame ebaleka malaan rafee bula alagaan saamame. Dubbii lafee fi dubbii lafaa eenyu walirraa hafa. Dubbii lafee fi dubbii lafaa eenyu walirraa hafa. Dubbii lafee fi dubbii lafaa eenyu walirraa hafa. Hayyoonni Oromoo fi kan saboota biraa arraadni isaanii dhugaa dubbatus kana mirkaneessanii jiru. Uummanni Oromoo qe'ee isaarratti siidaa kamiin dhaaba kamiin ammoo jiisa je'ee eenyullee hayyama gaafatuu hin qabu jechuun kan dubbatan ganna hedduun dura hayyuu seenaa lammii Eertiraa Tasfaayee Gabra'aab ture. Kan goota Oromoo Haajii Adam Saaddos kanarraa addaa miti. Qaamota Oromiyaa keessatti siidaan gootota Oromoo akkan dhaabbanne mormanii fi dura dhaabbatan maddi rakkoo isaanii maal akka ta'e hayyoonni Oromoo sirriitti qoratuudhaan lammiilee biyyattii barsiisuuf dirqama qabu. Uummanni saboota birootis uummata Oromoo baroota dheeraaf waliin jiraataa ture waliin arras akkuma kaleessaa akka jiraatan hayyoonni abbootiin amantaa fi gadaa akkasumas manguddoonni gorsaa jiru. Uummanni Oromoos taanan uummata nagaa jaalatuu fi uummattoota ollaa isaa Oromiyaa keessa jiraatan waliin kan dur caala nagayaan jiraatuuf murteeffate ta'uu hundi hubatuu qaba. Uummattoonni biyyattii ilaalcha dullooma fi dogongoraa sirnoonni dur facaasan keessaa bahanii wal jaalachuu fi wal kabajuun biyyattii sirna demokraasii dhugatti booqannaa haaraatti ceesisuun yeroon isaa amma. Tole daawwattoota keenya qophiin qe'ee Oromiyaatis asumarratti raawwatee jira. Waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha qophii biraatiin hanga walitti deebinuu nagatti kan isiniin jiru qopheessan qophii kanaa an Badrii Yusufi. Ogeessi kaameeraa fi teknika keenya Abdii Jamaal nu waliin ta'uun horaa bula. Dhaabbadhee badawaan ofii kana yoon finfinnee gadi ilaalu aadaan gamoo tarreesse godhoon qabuchi keessa dachii koo maalaan balleesse nattiimi yoo waa dhageesse. Dachii koo maalaan balleesse nattiimi yoo waa dhageesse. Dubbadhu yaada kiila baan durri koo irratti awwaalame ebaleka maalaan rafee bula alagaan saamame. Dubbii lafee fi dubbii lafaa eenyu walirraa hafa. Dubbii lafee fi dubbii lafaa eenyu walirraa hafa. Dubbii lafee fi dubbii lafaa eenyu walirraa hafa.
jechuun maaliif hafee Abiyyoo gariin osoo falmuu gariin maaliif rafee Nura baalee kun hundi hin jiru osoo nu wal taane Garada baalee hin jiraannu kaatti kan nu dhaale Abiyyoo maaloo nu falmi maaloo nu baasi halluu Nura baalee kun hundi hin jiru osoo nu wal taane Garada baalee hin jiraannu kaatti kan nu dhaale Abiyyoo maaloo nu falmi maaloo nu baasi halluu Karaan fagaatee dhuguu galamii garana nyaate Abiyyoo maaloo nu falmi maaloo nu baasi halluu Baale gubbaan maaltu addaata Qeeroon ka'ee waan waaqoon dhufe fakkaata Harargeerraan maaltu addaata Qeeroon ka'ee eelamoo dhufe fakkaata Wallaggarraan maaltu addaata Qeeroon ka'ee abishee dhufe fakkaata Wali sobuna riya garan sobuna biyal maduki buna Rande sinu walinduna Wali sobuna riya garan sobuna biyal maduki buna Rande sinu walinduna Benambo buna uyalal tuti ala galgala galtuti malantakka gadin jenne jala Botumatu bota dala Odinis naturkopte Qalbinis wana yaadde Samaale buna biyyataate Booranaa fi Gujii keessa eenyuma warra dheessa Lammiin boonga Budapeessa Ilubbaa Boorjimma keessa eenyuma warra dheessa Lammiin boonga Budapeessa Sula balla ke jaro hara Gaya rata rare pila ke ne dagara Gamchu gudoni yada dogu jiru domara Sula balla ke jaro hara